Hai kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nu illee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u egaa baga irraa aftanii baga irraa afnee ayyaana waggaa irraa egaa ayyaana booddee immoo booneen keessan maal akka hojjettu viidiyoo qabadhee dhufe jechuudha asitti akkuma argitan egaa ayyaana irra turre qophii ayyaana dabarsaa nyaachaa dhugaa deemaa kana turre har'a immoo walumaa galatti egaa ergaa ciree qopheessee ciree sana nyaanni buna dhunnee waan hundumaa xumuree namoonni tokko tokko kan mana jiran iddanarraa gadi bakkee kan hojii qabu bakka hojii isaatitti kan immoo keessummaa ta'ee bakka mana isaatitti idda'ii malee ani immoo akkuma argaa jirtanii iqaan sossoneessaa jira iddoo garaagaraatii iqaa sossoneessee egaa ayyaana irratti waan beekamu geexamaan hin hafama ani nan jaaladha jechuudha ayyaana irratti ayyaana kanatti fakkaatu yoo geexamaan lafarra bu'e jechuudha mana keessa haa ta'u malee geexamaa mana keessa lafarra buusee geexamaan sun immoo akka jirutti soofaa jalaa eessa jalaa gaggalee har'agaa isas gadaree waan hundumaa memmejeessutu jira waan iddoo isaati ka'ee bakka isaatti deebisuutti jira daawwattoota keenya meena hordofaana duukaa bu'aan isiniin jedha egaa namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf na jajjabeessitanii jabaadhu jettanii yaada babbareedduu naa kennitanis baay'ee galatoomaa ulfaadha kabajamaan isiniin jedha baay'een isin jaaladha egaa akkuma argitanii bakka erkabootii kakaasaa jira bakka erkabootii kana urgufaan jira alatti baasee akka ajaa'ibaatti urgufee ol deebi'aan jira deebilii xaxxaragii egaa yeroo ayyaanaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko meeshaan mana keessaa akkasuma kan itti nyaatan kan itti dhugan kan irratti nyaatanii egaa hedduu xuxxuraa sana booda immoo nuti maal goona akka ajaa'ibaatti mana keenya meeshaa mana keenyas deddeebinee isa bakka isaatii fuffuune deddeebisnee waan hundumaayyuu haala kan mijeessu haadha mana sanaati jechuudha. Anis egaa akkuma amma argaa jirtanii teebilii nyaatan xaragaa jira. Egaa yeroo ayyaanaa kana kennittoon illee gadi nam'uu danda'a osoo hin beekamne jechuudha. Kanaaf yeroo miira gammachuu xabaa wantoota garaagaraa keessa sesseentutti waan akkasii nama mudachuu danda'a waan ta'eef kanaafuyyuu daawwattoota keenya anis egaa kanneen kana qulqulleessaa jira isiniin jedha na hordofaa na duukaa bu'aa akkuma innaa mana madaamii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kiriismasii ayyaanota garaagaraa mana madaamitti yeroo dabarsinu dhugaa dubbachuudhaaf booddeensaa adda ayyaanni darbee nyaatanii dhuganii waamichi dhufee galee maal jedhee baay'ee tokko natti ka'oommadha jechuudha mana sana qulqulleessuudha eessattuyyuu kun immoo nama biraa hin hafu jechuudha eessattuyyuu nama biraa hin hafu Itoophiyaas yoo ta'e biyya Harabaas yoo ta'e eessattuyyuu kun qulqullinni eessattuyyuu nama biraa hin hafu anis egaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroon biyya Harabaa jiru kun akkuma amma viidiyoo kana keessatti argitanidha ammallee mana koo keessatti suuta jedhee yoon dadhabee boqochaa aara galfachaan hojjedhe yeroo sana garuu aara galfachuun hin jiru hojii tokko keessatti yoo jalqabdee soofaa sirreessuu mana qulqulleessuu jalqabnaa osuma waanti barbaade dhufee gidduutti gattee bakka biraa aarrafachuu yookiin boqochuu osoo illee si dhukkube ta'e an akka kiyyatti jechuudha akka kiyyattan isinitti maara yeroon biyya Arabaa jiru otoon hojii muddaa keessatti guyyaa wixata dura mana qulqulleessaanii akka hojii kiyyatti yeroon Arabaa jiru garuu guyyaa sana osoo na dhukkubuu dhiisee haga barbaade du'a ga'ee dhugaa dubbachuudhaaf boqonnaan hin jedhanii arsi isaanis waan naan eeyyamneef anis hin gaafadhu jechuudha yeroo sana daawwattoota keenya kabajamoo egaa akkuma argaa jirtan egaa geexamaan kun fuulduruma erkabootiin buusee ture fuuldura erkabootii sanaa lukti namaa yoo godheeti gara soofatti na jalaa deemsisee jechuudha amma gara soofatti na jalaa deemsisee soofaa jalaa gadi jedhee geexamaa kana baasan jira egaa guyyaan har'aa anaaf jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa
mana qulqulleessaa meeshaa wantoota ayyaana wal qabatu meeshaatti hojjechaa ture kushiina agamanaatti meeshaa sana dhiqadhee qulqulleeffadhee meeshaa sana isa biifatti deebi'u kanneen akka burcuqqoo kanneen akka kidaanii maal itti nyaatamaa kan ture biifee kootti deeffadhee mana koo qulqulleeffadhee akka duraatti deebi'ee boqonnaa fudhachuun barbaada. Akkuma argitan immoo geexamaan kun amma isiniin jedhee geexamaan kana fakkaata. Daawwattoota keenya geexamaan lafatti nam'isii hanigaa ayyaana waggaa geexamaa malee natti hin toluun isiniin jedhee kunoo bakkee tiibistaandiillee qaqqabee kottee namaatu ani fuulduruma irkabootiin buusee eegaa yeroo deemanii geexamaan kun lafa keessa bittina akkasitti kunoo walitti qabaa jira harataadhanii walitti qabee mana keessaa gadi baasuttan jira. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo eegaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hojii mana ofii hojii mana keessaa hojjetanii haala kanaan nama gammachiisa baay'ee namatti tola haala adda ta'een namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoon galata haa argatu qabaatanii hojjechuun waan nama siqsuun qabu waan nama boonsuudha. Isiniin jedha daawwattoota keenya egaa qophiin ayyaana boodaa anaaf jechuudha akka kootti ayyaana boodaa inni guddaa fi aalduree ta'ee manaa fi meeshaadha isaan ittiin dabarsaa jira. Amma immoo akkuma argaa jirtan egaa meeshaa gaafan isiniin jedhu soofaa kanallee seeran sirreessee akkasuma wantoota tokko sirreessee deebi'ee lafa isaan qulqulleessaa jira. Lafa kana immoo qulqulleessee ergan deebi'ee amma lafti kun egaa naa yoo ta'utti meeshaan ammaan kana gadi yaase sana haalaan qulqulleeffadhee ol deebisaan isiniin jedha. Isinillee egaa jabaadhaa daawwattoota keenya kanumatti isin mudata yeroo gara biyya Itoophiyaa dhuftanii gaa'ila qabattanii abbaa manaa keessan jiraachisuu jalqabdani ilaa kunuunsum kanatti isin mudata qulqulleessituu iwwattuu immurtuu inqinxiftuu wannummaan isin hafuu hin jiru isiniin jedha. Egaa haala hundumaa dabarsee qulqulleessu xumuree egaa sana booda immoo irkabootii kiyyaa saalonii kaa'uun jaaladha ani akka kiyyatti. Saalonii kaa bootas bal'aa waan hin qabuu fi saaloniin kiyyaa bal'aadhaaf wanta barbaadde keessa kaa'uun hin danda'ama dhiphaa miti. Kanaaf egaa irkabootiin yeroo hundumayyuu saaloniin dhuma taa'a. Irkabootii kiyyaa deefadhee shinii irra naqadhee waan hundumaa mimmijeessee akka ajaa'ibaatti kun amma shinii isaa bootatti deebisee isan dhiqee gadi gombisee bootatti deddeebisee taanii fataa zanaa jedhee jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Ayyaanis immoo baay'ee natti tola haala gaariidhaan dabarsinee maatii keenya gidduutti waamamnee nyaannee dhunnee nutis waamnee laannee fi obaafnee haala kanaan dabarsinee ayyaana baay'ee nutti tola gammanneera. Isinillee bakkuma jirtanitti akka gammaddanis abdiin qaba. Egaa waaqayyoon isin haa eebbisu baay'een isin jaaladha. Viidiyoo kana laayik godhaa. Baay'ee.